Okay, welcome to Dynamic English Grammar in Afan Oromo. Today we are going to make a brief discussion on past simple tense. Kanaan dura akka mari'achuuf yaalletti tensiin afaan Ingiliffaa keessatti naannoo 12 akka jiran ilaalleerra. Basically 12 ta'u past tense, present tense, future tense hin jiru. Kana keessatti gaa simple past hin jira, past continuous, past perfect continuous hin jira. Present tense jedhamu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense hin jira. Future tense keessas simple future hin jira, future continuous, future perfect continuous hin jira. Teessota yeroo adda addaatti muraasa isaanii ilaaluuf yaalleerra. Har'a immoo kan inni ilaallu waa'ee past simply ta'a jechuudha. So let us go to our brief discussion. Very often the past simple ends in ed. Dhuma isaanii irratti jechoonni afaan Ingiliffaa gosa adda addaa qabu. Kana keessaati verboonni gosa tokkodha. Verboota afaan Ingiliffaa irratti baay'ee isaanii irratti ed itti daballeetu simple past form goona jechuudha. Verboonni baay'een ed fudhatu. Fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. For example, I worked in a shop. Work is a verb, okay? When we add ed here, it becomes past simple. Past simple ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ed itti daballee fayyadamuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf as bira yoo ilaaltan, she passed her examination. Pass is a verb, and when we add ed here, it becomes past simple tense. Haaluma wal fakkaatuun fakkeenyaaf spelling rule immoo yeroo ilaallu ed yeroo daballu consonant, vowel, consonantii warra qabaniif fakkeenyaaf warra akka verbii kanaaf jechuudha. Ed yeroo daballu consonantii ishee dhumarra jirtu kana dabalii goona jechuudha. Consonant, vowel, consonant warra ta'eef dhumarratti consonantii biraatti daballee as biratti ed itti daballa jechuudha. Akka as biratti ilaaltan kana. As bira consonant jira. Here we have vowel. Consonant no jiraat. Ishee dhumaa kana consonant dabalii goone ed itti daballa jechuudha. Yoo immoo fakkeenyaaf akka verbii study yoo qabaanne dhuma isaa irratti consonantii fi waa'eedhaan xumurama yoo ta'e waa'ee ishee dhumarra jirtu kana gara itti jijjiirree ed itti daballa jechuudha. Kanaaf study, okay, studied. Haala kanaatiin verboota gara past simple itti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Warri biraan immoo but many verbs are irregular. Lakkoofsaanii muraasa kan hin jedhamne immoo irregularii warri ta'an jiru. Irregular jechuun regular form isaa ed daballa. Irregular yeroo ta'u immoo yookaan spelling jijjiirraa yookiin immoo akkuma jirutti itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaalle this is the simple present form, right? It is past simple is wrote, see, saw, go, went. Jennee haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Mee hima keessatti immoo haa ilaallu. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Wrote is the simple past form of write. Amma hima kana keessatti gosti writing hedduun jira. Fakkeenyaaf writing jirti, writing hin jira, writing, okay, written. This is a past participle form. This is ing form of write. As biramo simple past form isaa wrote hin jira. Gosa biraa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Hima kanaatiif kan nun fayyadamuun dura jiru simple past formidha, which is wrote. We saw Rose in town a few days ago.
So is the simple past form of see. Okay. See. So I went to the cinema 3 times last week. Went is the simple past form of go. I was cold, so I shut the window. Here it is a simple past form. Shuts is simple present. Shuts. Spelling in as biratti jijjiirame jiru jechuudha. Garuu galumsa isaarraa kun simple past formii akka ta'e hubachuu danda'ama jechuudha. Amma teensii tokko isa biraarraa hima keessatti akkamitti adda baasnee akka fayyadamnu indikeetoroota ilaallee akka nu murteessuu qabnu kana dura ilaaluudhaaf yaalleerra. Past simple keessattis fakkeenyaaf hima keessatti yesterday kan jedhu yoo jiraate yesterday last week last time tajiraatu malee last month, okay, ago, in 1980 as bira barri jiraate jennaan inni wajjin yoo jiraate haala kanaatiin warri kun simple past akka fayyadamnuuf hima keessatti yoo jiraatan akka indikeetoritti fudhanneetu hima sana hima simple past gochuun nurraa eegama jechuudha. Hima ijaaruudhaan teensii kana fayyadamtanii hima ijaaruudhaan akka isin shaakaltan isin affeeraa galatooma.